himatamaa maqaan isaa Maamush Maarqos jedhamu jiraataa magaalaa Shaashamannee ganda 04ti. Innis rifeensa mataa isaa rifeensa namtolchee yookaan wiiggii itti dhahachuun kana malees uffata dubartootaa uffachuun dubartii of fakkeessuun maqaa isaas Maamush Maarqos kan ture Saamiraawit Taaddasee ofiin jedhee maqaa dubartii moggaafachuun mana nama dhuunfaa hojjetaa barbaadu tokko mana obbo Xaahir Muhammad jedhamutti qacarama. Obbo Xaahiris nama kanaan erga walii galee booda dunkaana daldalaa isaanii keessaa akka hojjetuuf fudhatanii galu. Guyyaa afuriin booda adoolessa 28 bara 2011 obbo Xaahiriin wanti hin eegamne isaan mudata. Himatamaan ani dubara ofiin jedhee isaan biratti qacarame kun dukkana dayeeffachuun mana obbo Xaahir keessaa televiziyoona abbaa inchii 32 tokkoo fi birrii 6,000 dunkaana keessaa fudhachuun miliqa. Ammas torban tokkoon booda rifeensa isaatti akkuma duraanii rifeensa namtolchee yookaan wiiggii itti dhahachuun maqaa isaa duraan Saamiraawit Taaddasee jedhee ittiin of moggaase jijjiiruun Salaamaawit Takla Hayimaanoot ofiin jedhee mana nama lammaffaa mana aadde Mihirat Warquu jedhamutti ji'aan birrii 1,500 isaaf kaffalamaa mana keessa akka hojjetuuf qacarama. Himatamaan kunis akkaataa ittiin biddeen bilcheessu, ittoo hojjetuu fi buna danfisu amala dubartoonni qabanirraa adda waan hin taaneef aadde Mihirat hojjettuu argachuu isaaniitti hedduu akka gammadan kan isaan poolisiitti himan. Poolisiin bulchiinsa magaalaa Shaashamannees himatamaa dubartii of fakkeessee mana namaatti qacaramee yakka garaagaraa namoota irratti raawwataa ture kana qorannoo baatii 3 oliif taasisaa tureen onkololeessa 13 bara 2012 to'annoo seeraa jala oolchuu danda'eera. To'annoo kana booda poolisii fi abbaan alangaa magaalaa Shaashamannees ragaa argate qulqulleeffachuun galmee himatamaa kanaa mana murtii magaalichaatti himata dhiyeessa. Manni murtiis himatamaan kun ta'e jedhee itti yaaduun yakka gowwoomsuu fi hanna cimaa yeroo adda addaatti namoota irratti raawwachaa tureera jechuun dhaddacha tibbana ooleen himatamaa Maamush Maarqos hidhaa cimaa waggaa 11 fi baatii 4 akka adabamu murteesseera.